Manni marii magaalaa Adaamaa yaa'ii idilee 49ffaa bara hojii lammaffaa waggaa 13ffaa gaggeesseen gabaasa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa busaa gonofaa damee Adaamaa dhiyaate irratti mari'ateera. Gabaasicha kan dhiyeessan itti gaafatamaa waajjira busaa gonofaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Waadoo Abdul Kariim aadaa wal gargaarsaa fi sirna busaa gonofaa lafa akka qabatu gurmaa'insa uummataa cimsuuf hojii hubannoo uumuun namoota 65,000 ol karoorfame keessaa 498 ol raawwatamuu ibsaniiru. Hojiiwwan ijoo kurmaana tokkoffaa kana keessatti raawwataman yoo ilaallu tokkoffaan aadaa wal gargaarsaa sirna busaa gonofaa lafa qabsiisuuf gurmaa'insa uummataa cimsuudha wal qabate tokko hojii hubannooti wal qabate. Hojii hubannoo karoora keenya kan waggaa bara kana keessatti raawwachuun dura jiraatu 261 waggaa ta'u karoora kurmaana tokkoffaa keessatti milkeessuuf qabanne keessaa 65,250 yoo ta'u raawwiin keenya kan kurmaana tokkoffaa yoo ilaallu 498,593 dhibbaan milkeessuun danda'amee jira. Karoora keenya kan waggaa irraa parsantii 100 ol raawwatamee jira. Qorannaa miseensa busaa gonofaa 15,000 karoorfame keessaa 46 ol raawwatamuu isaa ibsaniiru. Qorannoo miseensa busaa gonofaa yoo ilaallu karoora keenya kan kurmaana tokkoffaa keessatti hin raawwanne jennee qabanne 15,000 raawwiin keenya kan kurmaana tokkoffaa waggaa ilaallu 46,303 parsantii 100 ol karoora keenya kan waggaa irraa parsantii 77 raawwachuun danda'amee jira jechaadha. Busii fandii busaa gonofaa madda adda addaa irraa sadarkaa magaalaa kutaa magaalaa fi aanotaa keessatti dambii ittiin bulmaataa fi qajeelfama irratti hundaa'uun galiin sassaabamee jira. Buruma kanaan busii miseensaan qarshii miliyoona 13.1 karoorfame keessaa qarshii miliyoona 21.9 raawwatameera. Busii fandii busaa gonofaa maddisiisuun madda adda addaa irraa sadarkaa magaalaa fi kutaa magaalaatti aanaa keessatti dambii ittiin bulmaataa fi qajeelfama irratti hundaa'uudhaan galii sassaabuudhaan wal qabate horannoo fi horataa fi bulchiinsa fandii maddoota horata fandii busaa gonofaatiin buusiin miseensummaa hooggantoota hojjettoota fi daldaltoota jiraataa magaalaa barataa fi seektaroota mootummaa irraa gumaata busaa gonofaa walitti qabuun abbootii qabeenya dhaabbilee adda addaa fi hirmaannaa hawaasaatiin buusiin miseensaa karoora keenya karoora kurmaana irraa yoo ilaallu miliyoona 13 fi 123,860 waggaa ta'u raawwiin keenya kan kurmaana tokkoffaa waggaa ilaallu miliyoona 21,981 yoo ta'u parsantiin keenya 167 waggaa ta'u karoora waggaatirraa parsantii 42 raawwachuun danda'amee jira jechaadha. Galtee nyaataa barataa walitti qabuutiin kuntaala 1,875 karoorfame keessaa kuntaala 3,428 kan raawwatamee fi barattoota 30,000 ol ta'aniif nyaanni barattootaa dhiyaachuusaa himaniiru. Karoorri kurmaana tokkoffaa keessatti kuntaalli walitti qabuu qabnu 1,875 raawwiin kurmaana tokkoffaa kuntaalli hanga ammatti walitti qabame 3,428 parsantii isaa waggaa ilaallu karoora waggaa irraa parsantii 46 walitti qabuun danda'amee jira jechaadha. Karoorri mana barnoota nyaachisuu qabnus 110 yoo ta'u raawwiin keenya hanga ammatti yoo ilaallu 79 barattoonni nyaachuu qabanis yoo ilaallu 43,412 keessaa raawwiin 30,359 parsantii 69.9 yeroo ammatti kan nyaataa jiranii. Midhaa balaa lolaan dhaqqabsiiseen abbaa warraa 861 adda baasuun namoota midhaa irra gaheef midhaan kuntaala 166 deeggarsi taasifamee jira. Hojiin hubannoo uumuu fi qindoominni qaamolee adda addaa waliin jiru fooyyee qabaachuu fi sochiin dhiyeessii nyaataa barattootaa irratti jirus kan jajjabeeffamudha jedhan. Rooba cimaa adoolessa 25 akka waliigala magaalaa keenyatti baatii hagayyaa keessatti roobeen miidhaan akka magaalaa keenyatti gahe keessaa aanota miidhaan irra gahan migira, irreecha, haroorittii fi aanaa wanjii yoo ta'an miidhaan dhaqqabees qabeenya manaa fi manarratti miidhaan dhaqqabee jira. Dhaabbilee barnoota aanaa wanjii keessatti dhakaa adii keessatti manneen barnoota irratti miidhaan dhaqqabee jira. Oomisha
adda addaa lafa hektaara 1,020 kuduraa fi muduraa adda addaa irratti miidhaan dhaqqabee jira. Beelada 26 irrattis akkasumas waliigala abbaa warraa 861 fi maatii 4,242 miidhaan adda addaatiif saaxilamanii jiru jechaadha. Namoota miidhaan irra gahe kanaaf akka Busaa Gonofatti gaaddisa Busaa Gonofa magaalaa Adaamaa akka waajjira keenyattis kuntaala 166 baasuudhaan bakka kabajamoon itti aanaa kantiibaa jirutti qaama kana deeggarsa kennuun danda'amee jira. Gabaasa dhiyaate irratti manni marichaa erga irratti mari'ate booda sagalee guutuun mirkaneesseera.